Egaa fonan ani haga ammatti mureekata fi isa kana fakkaata gidduudhaan immoo yoon dharree mixmixaanas jirti ilaala. Margaa jirtan ilaala. Foon qirce galfadhee jira inni kun cugaarradha. Uffata birdilibsii isinitti akka hin fakkaanne jedhanii. Akkin jedha. Ay naguma deemee. Hello kabajamtoota didaatiif akkam fayyaa jirtanii egaa har'a margaa jirtan hordoftoota keenya reebituudhaaf as karaa bakka reetaa rabaa jirra. Hordoftoota didaatiif ree tokko argannee irraa karaa sadii kanaan binnee egaa yeroodhaaf taalee mishingaa margaa jirtan isa kana. Hello jirra jirtanii hordoftoota didaatiif bakkam jirtan fayyaa jirtanii kan biyya keessas kan biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtutti simbira haa ga'u jechaatu egaa hordoftoota keenya har'a qophii addaati itaalem jaalamamnu foon re'ee yookaan foon hoolaa whatever garuu hin nyaanne yaa'u barbaadu naan jette isheen illee anyways hordoftoota didaatiif ishee dhafu ree ajaa'iba wayii kan dugda ishee jabeessu kan cinaachi ishee jabaatu isheedhaaf bituuf digda isheedhaaf bituuf qophii godhadhee as kinoo bakka gabaa dhufeetan jira hordoftoota kiyyaa egaa ajaa'iba dhugaan isin jedha normaalii gatiin re'ee baay'ee wuddii ta'ee jira meeqa jedheen gaafanne re'ee kana 5,500 naan jee baay'een narrifadhu fuula kiyya ilaala callisaate na 5,000 ምናምን narrifadhu maali giseen akkana hidhee narrifadheetu choo hidheetan biraa deemnu gaan siin jedha 5,500 macarrashaa innaan 5,300 asitti immoo re'ee gaafannaanii inni kun jarriin kun jechuudhaas keessa kan qabe sun ilaala kan qabe sun 5,500 akkana naan no 4,500 naan jedhe so ishee dhafan immoo jechuudha re'een bituu qabaaf hoolarra re'een jechuudha dugda ishee jabeessa shoorba naamna kana dhuguu qabdi isin galee so dhugaan isin jedha yeroo ammaa kana gatii re'ee jechuudha kan haga 14,000 tumaalis guddaan isaa 14,000 haga 15,000tu jira baay'ee na ajaa'ibee jira hordoftoota didaatiif barbaadatan jira narrifadhe ilaala narrifadhe ditti rifattee jirti asuma dhugaan isin jedha baay'ee rifadhe namichi kun hiriyaa kiyya hin beeka foon re'ee gurgura jechuudha so akka kiyyatti si fudhadhee deemuu kiyya re'een diddiimtu sun immoo birri 2,700 akkana naan jaanii so ani kan birri 3,000 biteef yeroodhaaf haga 7 qacci hagootu achiin immoo jechuudha 7 booda nan bitaaf jedheetan jechuudha hordoftoota didaatiif yaada jechuudha inni tumaalis kun 12,000 na ajaan inni kun tumaalis birri 12,000 jedhan 12,000 gadi heen irrisu argaa keenaan jaan kaafroota didaatiif so ani dhugaan sin jedha baay'ee duraan akkuma argaa jirtan re'een 1,200 kanan beeka ture amma garuu re'een 1,500 sun 6,700 ta'ee jira isa kana baay'ee rifadheetan jira lamaaniyyoo mee Hello kabajamtoota didaatiif akkam fayyaa jirtanii egaa har'a margaa jirtan hordoftoota keenya reebituudhaaf as karaa bakka reetaa rabaa jirra anyways hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan gatii olaanaadhaan re'een kun akkuma argaa jirtan karaa 5,000 jechaa jira seeraan hin qabamu anyways wanti hunduu ajaa'iba dhugaa biyya keenya keessatti zayitiirraa ka'eetoo akkasumas immoo nyaatarraan ka'eetoo baay'inatiin duraan birrii 20 ture sun qarshii 50 ta'ee jira so baay'ee ajaa'iba hordoftoota didaatiif re'ee tokko argannee irraa karaa sadii kanaan binnee egaa yeroodhaaf taalee mishingaa
akkuma argaa jirtan isa kana ilaalaa torban lamaan booda immoo nan bitaa fi wanti jiru kana jechuu barbaadetanii egaa akka kana jechuu barbaadetan firoota kiyyaa yaadni jiru kana horaa bulaa. Anyways wanta jiru egaa hidhadheetoo fuudhetan deemaa jira. Yaa highway cinaa jira bakki kinoo gabaan hoolaa fi re'ee akkasumas immoo kan horiidha jechuudha bakka. Wantan ani jechuu barbaadu firoota diidaatiif egaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Dhugaatiin sin jedha gatiin re'ee hoolaa akkasumas immoo gatiin hoolaa re'ee hunduu jechuudha baay'ee waddadee jira. Re'ee tana amma jechuudha qarshii 3,000 argadhe haga 14,000 hin jira. Re'een tumaalles guddaan jechuudha. Isa kana wannan bakka nan jiru akkuma argaa jirtan as jira ilaalaa. Isa kana jechuu barbaadetanii mee seremoonii jiru jechuudha waliin laallaa har'a nan qalee qopheessetu kara firiijii nan seessaa isheen taaleen immoo boru hin dhufti wanti jiru kana jechuudha. Horaa bulaa kabajamtoota diidaatiif warreen chaanaalii kana haaraa taatan yeroo hundaa akkuma beekamu sabskiraayib sheerii laayikii gochuu akka hin raafanne nagaan naa jedha. Asitti kaamoo hordoftoota keenya itaalimi re'ee biteetan jira. Asitti immoo jechuudha qirca wayiitan fudhadhe asitti qirca tokko asitti fudhadheetan jira. Eeffana qalanii kara sa'aatii 11tti qalanii duratti jechuudha akkuma beekamu. Keessummoonni baay'een boru hin dhufanii isaaniif waxii diiman waxii ennaan afaan Amaariffaatiin waxiin diiman ni hojjetama. Foon ajaa'ibaati. Foon shunkurtii jechuun danda'e bakka shunkurtii yoo nyaatan nama kasheedhaa miti dhaan akkatti kurti jaarsi jechuudha. Dhaan jaarsi kun jechuudha fira warra Itaalimii. Ani didittiin as dhufeetu jechuudha riikardii gochuun sodaadhe dhugaa dubbachuudha nan qaana'ee isa kana jechuu barbaadetan qaqalliiwwan kiyyaa horaa bulaa nagaan naa jedha. Ciao. Hello akkam jirtan firoota kiyya egaa akkuma argaa jirtan ilaalaa. Foon qirca galfadhee jira inni kun cugaarradha. Uffata birdilibsii isinitti akka hin fakkaanne jedheetanii walumaa galatti foon kana qirca galfadhe. Re'een immoo gara maqaa hin qalmafte jechuudha. Hin qalle jechuudha. Foon amma akkuma argaa jirtan dura qoome wanna baay'ee dhugaa. Katabeetan jira ilaala. Kana waxiin diimaadhaa amma hojjetamaa jira alatti jechuudha. Ani kattafuun qaba. Kattafuun Itaaleen biroo simachuu fantaadha. Ji'a lamaa fi torban lama akka nama sanyii dhabee kophaa kiyya mana keessatti rafa dhugaan isin jedha. Inni kun immoo bexaam dhugaan isin jedha baay'een dabbarame dhugaan isin jedha. Qaywwaxiidha jechuun waxii diimaadha amma mummuraatan jira akkuma beektan jechuudha. Walumaa galatti boru amma kana isin gadhiisa jechuudha. Kana amma isin gadhiisa amma kana jechuudha. Biyaan sa'aatii 3 minaamin irratti isin gadhiisa. Walumaa galatti isa kana jechuu barbaadetan firoota kiyyaa dubbii isinitti hin baay'isu. Mee simannaan Itaaleen boruu maal fakkaata isa jedhamu moo jechuudha. Waliin ilaalla firoota diditti maanya baay'een isin jaalladha isin kabajaa re'ee biteetan jira akkasumas immoo qirca galfadheetan jira qirca akkuma argaa jirtanii amma kattafaatan jira waxii diimaadhaaf jechuudha. Isa kana dabbasaa immoo haadadheetan jira cululuqeetan jira akkuma argaa jirtan firoota didhaatiif isa kana Itaaleen
Ogagante booda wanti hundi natti tolee tan jira baqee tan jira. Gaa'een akkan isin jaaladhu beekuu qabdi jechuudha suuraa. Ciao nagaan naa jedhaan simannaa baruu immoo walumaan ilaalu jechuu barbaadanii baay'een isin jaaladha nagaan jedha. Egaa foonan ani haga ammaatti muree kattafe isa kana fakkaata gidduudhaan immoo yoon dharree mixaanas jirti ilaala. Isa kana jechuudha qo'aasiin tan agarsiisa. Wait. Godheeto. Foonni biraallee kana jechuudha. Inni kun birdi libsii akkasitti fakkaanne firoota kee birdi libsii amma oriijinaalii dhufe tokko akkasitti fakkaanne kun cugaarradha. Foon jiru kana kakkattafaatan jira waxii diimaadhaaf. Isa kana jechuu barbaadetti horaa bulaa.